yoo inni burjii kaliifaa si geesse ani nama tokkon geessaa jette. Kunuu maal argisiisaa? Tillee seenee xiqqoo na ulfaata. Waan san jedhee tillee seenuun na ulfaata. Maraafuu namni kenna yoo kenna amalli isaa akkami beektanii wiixata shuumame kiftata shaarame harbaa du'e jetti bakka. Zuurii barcumarra nama keetti. Asraa barcumarraa nama butti. Magriba du'e namaan jetti nama ajjeefti. Akka kana amalli nama kenna wallahi wa billahi wa tallahi. Akka kana walii gammaduu maaliif dhabne? Amalli nama kenna amalli aslii kiyyaa caqasi. Bakka kalee sanitti ammoo tiniin si arguu barbaada akkasumas si qallabaa anas si qallabaa harka kiyya jirtaa waan kaleetiin ammoo tiniin laal yoo waa xiqqoo aarullee waan kalee saniin ammoo tiniin dubbii sirra dhigaa tarabbii san ammoo arguun barbaachisaa waan kalee namaa godhan rabbiif namaa godhanii rabbiif eega namaa godhaniin dubbatan ani aggaataamii aganyoo taxaqqamku qaawwa wayii argadheen tare bakka maaliifuu mangistiin waggaa tarte si qallabe naan hin jedhu narraa naasawa. Yoo tanaa waggaa tarte sii godhe naan hin jedhu. Namni yoo waggaa tare akkana guulleefi akkana gooneefi gariin ka saantimii takka keessaa hin qabne akkana gooneefi jedha. Baraasa fuudha kiyya keessaa saantii takka qabu arganii. Nuti itti fuudhame nuti itti jedha. Sigara amala nama kennaati. Amala nama kennaa wiixata islaama si godhee kiibxata kiristaana si godha. Wallahi wallahi. Wiixata oromoo si godhee kiibxata ammootiin amaara si godha. Kana amalli nama kennaa maal godhan? Nama rabbi ol fuudhe namni gad deebisu hin jiru. Rizqiin ta'e namartuu beekumsa kakootu rabbi rizqiillee kakootu rabbi. Numaraayyuu ani ganamallee qursii kiyya nyaadhe wallahi asli. Atillee qursii bagee nyaadhe walitti hin tarre wallahi billa. Walitti hin tarre bar. Yaada namni hoo nu jedha hooyin kun nu butuun qabdu tarabbii san laaluudha tarabbii. Kabajaa nama jalaatiif gubbaatiif illee nama kabaju. Fuulduratti nu laallaan iyyuu wanni kun haadhumatu jettanii wanni kun booda waan guddaa deeme ilaalcha ija namaa keessa waan jirruuf ammoo gurguddaan uummataa dhufu. Kun illee osoo makiinaa siin dala gurguddaa uummataa tokko jala jira ka gubbaa jirullee mee aliksi taayee waan ani bara kulli namaa yoo laaltan asli isin martuu nama gurguddaa ani lafaa ka'ee naman tuqu uf guddisuuf miti mee laala bakka jechaan kijibuu mata Alex dhimmi kee dhimma maali dubbadhu yaa dhimmi ani sheekaroobe ani jalqaba an tuqee miti yeroo murtii guutoon hidhame Alex Taayees qabamee naa hidhamuu qaba. Maqaa kiyya balleesseeraa jedhanii kan na himatan isaanii waan itti balleessan argine. Saniif yoo namoota walitti mufataniin afoot walii jechuun akka walii galaatti yoo ta'e anis waan an godhe maqaa balleessee maaliif akkas akka jedhan himatanii araaramuu fi yoo goone hoo warra walitti hunda isaanii galchinee isin araarsinuu sheekaki. Asli tokkoffaa Alex Taayee sheeka eegime. Dhimmi Alex eega dhimma murtii guutuutiin wal qabate murtii guutoo Hamzaa Sheek Jaabir oyfiin tarabbiiti isin teessaniifuu galma deemtaniif qabdanii ummata kana oyfii godhaa fi biraa deemaa farda sangaa yaabbadhaana isiniin jedhe. Tana booda nama isin dubbate ani isin dura waa'ee murtii guutoo Muhammad Bayaanis ka'aa jira. Asli waniin jedhe Alex Taayee waa'ee murtii guutootiin wal qabata dhugaa. Yeroo jalqabaatiif suuraa kiyya Eksii diimaa sanirra godhee waa haasa'e na bira jira isinii baasa. Maa akkanatti haasa'e jedhee ilaalee duuba suuraa isaa fuudhee bakka naa barbaadaa jedhe. Qanii san furii jiraayyuu furiitti namni wayii naa akeeke furii jira furii taa'ee barbaade. Durriyyee kana mana birqa ittiin bahu eshi. Dhiisaa maal gootanii miti waan rabbi namaan qabate naasa'inaa. Naasa'inaa waan akkana. Achi jiranaan jedhanii achuma jiraan. Laal mootummaa ta'uutii argitee roobetti ittiin katabne waan san. Mootummaa kiixamanii amanneerra sheek. Amanii namanne ammallee gariin namaatu namanne gariin namaa ani baalee keessa taa'ee Alex Taayee suuraa isaa irratti hin barreessine. Finfinnee bakka inni taa'u furii jiranaan jennaan achuma taa'eetti bakka inni jiru. Thank you.
Eshi. Itti katabee walaakin guyyaa malee hin taatu wanni martu isatu na balleesse jechuu barbaade. Kanaaf dubbii irra dibaa kana hin jaalanne. Asii nama dhugaa dubbate. Dubbii irra dibaadhaan hin araaramu. Wallah hin jaaladhu. As waan tokko irgitti waan lafa jiru waan argamu. Waan akkanaa godhee badiinkii. Amma sheek. Badiinkii asiin jedha rakkoon qabu. Sheek amma akkana godhamu. Sheek akkana godhamu. Ani akkuma isiniin saahiba Alex illee saahiba kiyya, Murtii Guutoo illee saahiba kiyya, Hamza Shejjaab illee saahiba kiyya. Anaa kana Rabbiin jidduu magaalaa kanatti ka durriyyee illee shiftallee sheekallee guddallee hiyyeessa qabaatallee Rabbiin na laaffise. Hunduu akkuma isin jaalatan kana jaalatan. Addi guyyaan guyyaa araaraa isinii haa ta'u isiniituuf negga isin dhiifna gammadeemtanii saggeettan. Murtii Guutoo galchuu. Afachaa ka ittiimlee kaanee galchaa arge. Murtii Guutollee hin galchee Hamza Shejjaab illee wal jala jiraanne bilbilaan finnee Ustaaz Maamad Bayaan illee finnee nama hundaa Rabbiif jecha kabadii isaa beekee dhiifama jecha kabadii ufii fudhachuun illee Rabbiif jecha dhiifama gootanii fi isin kaayyoo qabdanii yoo galma keessan qabsoo keessanitti fuuftanoo akka kana booda isin dubbate anatu isinirraa dhogiraan hundi kenna akkam jettan sheeka waan kanarratti. Kawallollee mara araaramnee kamtu jira iyyure ka isin dhoggitan kan. Maal dhoggitanii? Murtii Guutoo Hamza Shejjaab Maamad Bayaan. Na caqasa nama kana kulli fiddanii miyam. Yoonan namni tokko sheekaa roobee lafaa ka'ee waan kana na godhe yoo jedhe birriillee na qaxxaa dura namni ammootiin sammuu dhungatee afaan jedhuwan birriillee na qaxxaa takka dura waan namaan hin jedhu eega namni waan aan jedhe booda maan aan jedhe jedhee eega sanuu daangaan adda bire lolaan Murtii Guutoo keessaan kadhadhee na dide hatta abbaa shittootiin kadhadhee na dide keessaan kadhadhee eegana maal jedhe maqaa isaan dhoyne namoonni magaalaa roobee dhuftanii tiktookarri waan akkasii dalaydan dafaa ofiimaa jedhee na dide keessaan itti katabe seessaan itti bil na dide zin jedhi Murtii Guutoo jedheen aganuma jedhe zin viidiyoo kiyoo zin arargeen dubban waan arargeen kaan fuudhee kan daggalchee waa hedduu haasa'e ana akkas illee haasa'uun barbaadu waan namni haasa'e. Amma isin alaabaa nama wal dhabdanii kam wajjinu arri guyyaan guyyaa araaramuuf qophiidhaan ishee kaki. Wallaahi ani jechaan wanni isin bichaan naa beeytan rakkoon qabu rakkoo takka hin qabu nama tokko. Asli yaada kennan qoya ishee karaa fixannee kennattanii. Abbaa fere wajjin araaramuuf. Daangaa walirraa binneetii miti. Ilaalaala. Ummata kana mara keessa lafa walirraa binneetii miti. Mana walirraa binneetii miti. Inni xaarabdumaa jedhu. Inni miiseenjaraan na barreesse. Iskiriinshuut kadhadhe. Miiseejiidhaan na katabe. Asirra jira. Duuba suuraa isaa wayitaawwan ture waa'ee haadha manaa kiyyaatiin viidiyoo baay'ee dalageenyaan dhiise. Eegana ka dalageellee ani hin dubbanne asiin daddawwale jalaa callise. Miiseejii na katabe jalaa callise. Miiseenjaraan waan hin taane na fayyade. Iskiriinshuut kadhadhe. Achirra FB irratti kiyya irratti suuraa isaa maxxansee waa jedhe hin kaase daqiiqaa 3 boodatti narraan malu wanni akkanaa jedhee har'a guyyaa har'aa taa'ee uf laalee salaam alaikum warahmatullahi wabarakaatu wallaahi ani nama waa jedhuu miti atiin akkasitti waan baalageetii waan naan jetteef ani lamuus irratti waraabee ABK kaasee nama dubbatuu miti ani nama guddaa osoo beekte dubbiin tiyya siif gorsa gaafa tokko seenayuun kee hin hafu haalli nama diinii akkanaa miti namni diin tokko dura namatti waa himuuf awwala uf laaluu qaba waan baratetti dalaguu qaba yookaan rabbi si gaafatuuf taa'a yoo waan baratetti hin dalagin ammas namni diin obsa qabaatuu qaba nabii keennatti ammoo hidhatuu qaba alayhi salaatu wassalaam osoo namnu haga fedhe si arrabse atiin obsitee bira taruu qabda maaliifuu bor namni akka waan gaarii sirraa baratuuf ammas ani nama diinii hin kabaja ilma xiqqaas maaf hin taane wallaahi nama diin jechaaf si kabaja. Qorata Hafiza YB ol naqime Hafiza YB. Wallaahi nama diin jecha kabajee sirra tare malee silaa yoo nama na hidhaatti uf argita
maaliifuu maqaa nama balleessuun yakka waan ta'eef ammas akka nama tokkoo waan siin jedhu atiin gadi baatee yoo dhiifama naan hin jedhin booda nan komate ani nama dafee namatti jarjaruu miti si tursiisee haga namni waan kana dagatu jedhee Baradnaan kan tubo. bakka ati jirtuu si fuusisee si qabsiisa dura himannaa kiyya seeraan wal qabsiisee Ana jalabu akka ye jalabu itu nolak. Koi di. Baradnaan kan argina. meeqoo akka himata kiyya galfadha mana seeraatti dura himannaa kiyya seeraan wal qabsiisee himata kiyya galfadha mana seeraatti jechi atiin afaan saalaatiin naan jette yakka guddaa waan ta'eef si hiidiinii beeku kanaa miti nama kaan irraayyuu jechi kun hin malu maraafuu yeroo siif kennee Hafiza YB olna kikosa. booda keessaan natti hin himne hin jedhin miiseenjaraanis miiseejiinis keessaan kana arrabsite akkasumatti ragaadhaaf kaayadhee jira haa namni dagatu eegee garuu yoo ati gabbaatee dhiifama naan hin jedhin afaan saalaatiin nama arrabsuu yakka waan ta'eef seeraan wal qabsiisee amma seeratti dagachiisee si qabsiise. Hamza bakka misee jaraas. Hamza. Kareessa. Laki. Nama gartee nama kuma torba uffachuu jirtan. Akkasiim. Obboleessa nuti nama guddaadha. Nama gurguddaa sheekottii gurguddoo mana kana keessa jira takka jee. Haasoo amma gartee sheekaa roobee haasoo kana nuti.